Kanaafuu dammoo baay'ina irraa bareeda harka koo irraa. Bareeda dhugaa. Baay'ee gammadee. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu. Ani galanni Waaqayyoof haa ta'u nagaa fayyaan jira. Isinis immoo nagaa fayyaa akkanaaf taatan Waaqayyoo irraa abdiin qaba. Baga nagaa taatanii nagaan na bira jiru isin biras akka jiru abdii fi amantiin qaba. Gaabbaloota koo akkuma beekamu warroonni viidiyoo kiyya laayik sheer naaf gootanii na daawwattanii galatoomaa jecha. Arras immoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee dhuguma dubbachuuf jennaani viidiyoon kiyarraa kun viidiyoo addaati. Baqash viidiyoo baay'ee gammadee waraabaa jirudha. Innaa warroon isinitti tole laayik sheer naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya kana waliin immoo haga dhumaatti na waliin turaa naaf irra kooti. Egaa buloota koo irraa wanta naaf godhame tokko isinitti himachuuf hin dhufee. Tarii maaliif nutti himattee jettanii yaaduu dandeessanii wanta isinitti himadhuu fi waanan baay'ee gammadeef isinis immoo dhuguma isinis akka ittiin gammaddanii jedhee waan hin yaadeef viidiyoo kana isinii waraabaa jira. Otoo ani hin yaadamne otoo ani hin yaadne kan naaf raawwateedha. Dhugaa dubbachuuf jennaan akkamitti isinitti himuu hin danda'u. Kennaa xiqqoo taate kennaa xiqqishoo takka kan naa kenname. Kennaan kuni kennaa baay'ee xiqqoo ta'edha. Garuu immoo nama hin yaadne irraa yookiin immoo namni sun kennaa akkanaa naaf laata yookiinis immoo yaada isaa keessa isaatti anaanna yaada jedhee wanta hin yaadnedha. Kennaan immoo kennaa namichi sun naaf laate yookiin kennaa naaf ergame suni kennaa dhuguma baay'ee bareeda ta'e kennaa keessi kee yeroo hundumaa kennaa baay'ee jaaladhuudha. Baqash akkamitti isinitti himuu hin danda'u. Soosaniif hin gammade. Tarii boodarraa kennicha kiyya isiniif hin banee yoon isinitti agarsiise tarii kennaa xiqqoo kanaaf akkasitti gammaddee jechuu dandeessanii. Kennaan guddaa namaa kennameefi miti jechuun fakkeenyaaf kennaa xiqqaa osoo hin taane haala ati namaaf kennitu san yookiin immoo namni tokko keessa isaatti siif yaadee nama kanaaf kennaa nan laadha jedhee keessa isaatti si yaada ta'e taanaan kennaan inni siif kennu sun kun kennaa baay'ee guddaa fi kennaa baay'ee kabajamaa. Innaa obbola tokko kennaa namni tokko nuuf kenne dirqama kennaan inni nuuf kenne makiina ta'uu hin qabu. Dirqama kennaan inni nuuf kenne sun kennaa waan guddaa ta'uu hin qabu. Garuu inni nuti ilaaluu qabnu namni kun kennaa kana maaliif naaf kenne yookiinis immoo kennaan sun akkamiin naa kennamuu qaba. Kennaan inni sii kenname sun hiika adda addaa qabaachuu dandeenya. Fakkeenyaaf injira akka tokko jechuudha. Fakkeenyaaf ati amantii keetitti jabduu taate amantii keetiin jaalatte taanaan fakkeenyaaf kennaa siilota faasii kennuu danda'an. Haala keetirratti hundaa'anii jechuudha. Haala ati akkasuma immoo uffata tokko otoo hin jaalatta ta'e nama tokko waliin deemtee uffanni kun baay'ee natti bareeda garuu qarshii hin qabu jettee yookiin ani hiriyaa koo waliin deemee akkas jedhetaa hiriyyaan tiyya sun jechuudha wanta nan jaaladhe sanii kennaa gootee akka kennaatti naa kennuu qabdi. So nuti immoo kennaa nuuf kennamu irratti hundoofnee xiqqoo maan ta'in kennaa namicha sanii iddoo guddaa qabaachuu qabu. Innaa anaafillee kennaa akkasiitu naaf laatame kennicha koo kana immoo dhumarra inuma isinitti argisiisa. Haga sanitti obsaan na eega. Kennaan isheedhaaf kenname kun maal inni immoo eessaa irraa illee kennamee fi kan jettanii tarii keessanitti gaafii ta'uu danda'a. Hundumaa isinitti nima eessarraa illee akkanaa ergame
kennaan naa ergamillee baneetu jechuudha. Garuu isin kofalchiisa. Kennaa xiqqoo kanatu ishii gammachiise jechuu dandeecha. Kennicha xiqqishuu sana osoo hin taane anaan kenna gammachiise kennaa naaf laatame sana. Akkamitti namni kun wanta akkanaa nan jaaladhu kana naaf laate. Dhugaa kennaa naaf laatamu kuni kennaan akkanaa naaf jalqabaadha. Garuu amma booda hin beeku kennaa naaf kennamu. Kennuma naaf kennamu kamittuu yommuu ani gammadduudha. Maaliif jennaan namichi sun keessa isaatti anaaf yaade kun kennaa ishiiti jedhee waan naaf laatufu nan galateeffadha jechuudha gamuun hundumaan. Innaa akkaasan isiniin jedhu obboloota kiyyaa har'a dhuguma isaa baay'ee tokko gammadee ganamumaan baay'ee tokko natti miirri gammachuu natti dhaga'ame. Galata Waaqayyoo immoo wanta hundumaayyuu Waaqayyoodha kan raawwatu waan ta'eef namnis immoo haala kee ilaalee keessa kee ilaalee amala kee ilaalee eessayyuu yaa jiraatu isiif yaada. Fageenya si yaa jiraatu cinaa kee illee naa jiraatu haala kee hundarratti. Kanaafuu obboloota kiyyaa akkasiin isiniin jedha. Egaa qallattumaanii gara kennaatti yoon isin dabarsu kennaan naaf laatame isinitti agarsiisa. Na isinitti mul'ata jedhee nan yaada. Kanaadha kennichi kun. Argitan yoo ta'e kana yeroo hundaa itti gammadu yookiin immoo kan naaf jecha jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa irratti lolaasee kennaa godhee naaf laate fannoo kootu naaf kenname jechuudha. So kan na gammachiise kanaadha. Akkuma argitan kana xiqqeedha garuu kennichi baay'ee guddaa miti. Tarii namoonni baay'een maaltu ishii gammachiise kennaa xiqqoo kanaa namni kennaa gurguddaa waliif kennuu danda'an jedhan. Garuu immoo ana kan na gammachiise kennichi naaf kenname kennaa addaati anaaf. Kennaa baay'een jaaladhu. Yeroo hundaa kanan ittiin boonu. Abdii kanan isa taasifadhu. Humna kanan isa taasifadhu. Fannootu naaf laatame. Dhugaa baay'ee kan na gammachiise kanaan. Har'a garuu namni keenya unkaan ani ortodoksii ta'e nama tokko kennaa kanan kennu kennaa fannoo jedhee keessa kiyyatti yaadu akka kiyyaatti. Garuu immoo namoonni tokko bakka ati amantaa kee ni jaalattatee taanaan amantaa kee ni kabajatee taanaan kan akkasii siif laatan. Amantii kee osoo hin taane dhiiga kee osoo hin taane lammii kee osoo hin taane jechuudha. Ana garuu haadha koo ishee lammaffaa kanan baay'ee jaaladhuu fi kanan baay'ee kabaju kennaa kana naaf argitee turte. Dhugaa yoo si erginaan jettee natti himamu ani waan akka uffata wayii namnan seenu. Natti himne waan ta'eefu so galatoomii kennaa naa kenniteef hin jedheen. Garuu kennichi yoo na bira gahu kennaa haala akkasiitiin. Kanaafan baay'ee gammada. Dhugaa dubbachuuf jennaan baay'umaan gammade. Innaa natti toleerallee jaaladheelallee baay'eeta. So akkana ni gammade kanatti hiriyoonni kiyyas kennaa isaaniif laatamu irratti akka gammadan jedhee waan hin yaade. Kanaaf obboloota kiyyaa kennaa na gammachiise kennaa baay'eetti gammade kanaadha. Tarii namoota baay'eetti akka gaafii ta'u nan beeka. Innis maaliif jennaan kennaa amma tanaatu ishii gammachiise jechuu dandeecha. Garuu immoo kan na gammachiise kennaan fannoo naa kennamuusaa. Kan na gammachiise fannoo caala wanti na gammachiisu hin jiru addunyaa kanarra. Humna kooti waan ta'eef. Kanaaf jedhee Waaqayyoon dhiiga isaa irratti lolaasee naaf laate waan ta'eef so wanti ittiin of
gammadu tokko hin jiru. Inna fannoo akkasii naa ergame, kennaa akkasii naa ergame. Isarraa akkanaa ergame isinitti himu. Dhugaa wanti akkanaa achirraa si ergamaa jettanii gaafsanitti ta'uu danda'a. Inna Ameerikaarraa naa ergame. Ameerikaarraa naa ergame. Kanaafuu dammoo baay'ina irraa bareeda harka koo irraa. Bareeda dhugaa. Baay'ee gammadee. Innaa akkasana isiniin jedhu obboloota kiyyaa. Dhuguma dubbachuuf jennaani kennaa akkuma dura dubbadhee wanta xiqqoo sanitti yoo hin gammanne ta'e boru ani yoo wanta guddaa argadhe ittiin gammadu. Maaliif jennaan namichi sun keessa isaatti yaadee qooyi kan hin jaalatti miti. Qooyi kennaa kana nan kennaaf jedhee waan naa kenneefu ani yoomiyyuu kennaa isaa jechuudha. Bara baraan keessa kiyyatti yoomiyyuu isan dagadhu kennaa namichi naa kenni kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jennaan. Keessa kiyyatti jechuudha. Yoomiyyuu yaadannoo wanti fakkeenyaaf uffata otoo naaf ergame ta'e uffanni bi'aansi waggaatti dagachuu hin danda'a. Maaliif jennaan silaan uffadhuufu yookiin immoo isaanani uffata sanirra immoo uffata haaraa argachuu hin danda'a. Uffata naaf ergame sanirra immoo uffanni nani jaaladhu yookiin irra bareedu bitachuu hin danda'a. So uffata san dagadhe jechuudha. Kun garuu yoomiyyuu keessa kiyyaan bu'u. Yoomiyyuu keessa kiyyatti na yaadadha. Kanaafuu naaf eebbisaa yaarmee koo ishii lammaffaan naaf ergee madaamiti yamaa jaaladhuuf baay'ee kabaju. Bakka jirtutti waaqayyo waliin haa ta'u jedhaatoo naa eebbisaa eebba keessaniin barbaada. Isiniin jedha obboloota kiyya kabajamoota kiyya kennaan koo har'a. Kanaaf obboloota koo dhugaa eebba keessaniin barbaada. Eebba keessanii naaf eebbisaa hundi keessanuu. Isiniifis immoo madaamii akka ilmoo ishiitti isin ilaaltu yookiin immoo akka dhala ishii ilaaltutti nu ilaaltu waaqayyoon nuuf haa kennu. Nagaadhaan immoo gara biyya ishiitti akka galchu nagaadhaan naaf eebbisaa. Kanaafuu kennaan koo irraa kana fakkaatti haala kanaanii naaf ergamee isiniin jala obboloota kiyyaannaa kennaa baay'ee jaaladhee fi baay'ee itti gammadeedha. Akkanan isiniin jala achi yaaddee ani amantaan koo ortodoksii ta'uu koo beektee sila fannoo kana naa ergiteef baay'ee gammadee isiniin jedha obboloota kiyyaa. Na galatooma ulfaadhaa. Yaada qabdan immoo jalatti naa kaa'ii bakka gammaddinaan jechuu keessan immoo hin dagatinaa. Kennaan biraas immoo yoo naa ergame tarii naa ergamuu danda'a hin beekamu. Guyyaa sanis immoo kennaan yoo naaf ergame viidiyoo isin hojjechuu hin danda'a. Haaluma kanaan jechuudha maal akka naa ergame isinitti agarsiisuu hin danda'a. Garuu uffata taana isinitti agarsiisu uffanni. Ani iyyuu hin barbaadu uffata naa ergite ta'e maalirraa godha uffata. So garuu wantoota akkanaa wanta nan ishiidhaan itti yaadachuu danda'u yoo ta'e seenadha waan ta'eef. So utuu silkiin kiyya badeeyyuu jechuudha yuutuubii koorraa hin badu waan ta'eef seenadhaaf waan teechisadha waan ta'eef boru kanan itti yaadadhu waan ta'eef isiniif hin hojjedha yoo naaf ergame. Natti hin himamne garuu hirgitti guutumaa guutuutti dhibbaan dhibbatti itti namanu garuu yoo naaf ergame ta'e isiniin hojjedha. Isiniin jedha obboloota kiyyaa galatoomanii viidiyoo kiyya gadhuma warri naa daawwattanii aga viidiyoo kiyya biraa walitti deebinutti baay'een isin galateeffadha. Baay'een isin kabaja naaf jiraadha. Waaqayyo si waliin haa ta'u. Haala kanaan narraa bareeda. Sanummoo baay'ee narraa bareeda dhugaa. Narraa bareeda baay'ees. Kabajamaay ulfaadhaay jiraadhaay dhugaa warroonni viidiyoo kiyya laayik sheer naaf gootanii baay'een isin kabaja.
warroonni moosoon beekni si muufachiisee natti gadditan ta'e maqaa waaqayyootiin hunduma keessan dhiifanaaf godhaa biloota kiyyaa. Waaqayyoon biyya keenya nagaa nuuf haa godhu, tokkummaa jaalala biyya keenyaaf haa kennu. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee isiniin jaaladha, isiniin kabaja.